Annamni maaliif akka ajandaa barbaadu na dhiba nama ilmummaan namummaati guddaa har'a jetteen wayii ajandaa barbaada bakka wayiitti yookaan ammoo namni yeroo wayiitti bultii waa'ee bultii teetii dhimmi wayii wayiitti si fide yeroo hunda ajandama san nama garii faarfamuu barbaadu jira beeta. Soo sila san ta'eefi يا الله سمة إجارة سمة دديقة ومرا يا الله سمة إجارة سمة دديقة ومرا يا الله رحمن الرحيم إيكيو إجارة نديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا فيا رجعتني وجرتن حمزة نتي سكرني ترى أبو ليسو إفهم قافل سكرني ترى أما اللي نجا برباد دفي إفهم قافل والله بلا أرجوان سنجان أما كنا بارتي تكوفان قبات جبتي بارتي لما فاتيان وراف guyyaa boruuf baalamannee jirra. Kanaaf ammoo ati waan balleessitanii beektaa, waan gootanii beektaa, haadha mana keetirra maal akka dalaydanii beektaa. Kanaaf haadha mana kee yoo dhugumaan jaalatte salphisuu miti dafiitii koloosiitti qabeessin jedha. Habiibi daddafi fudha qabbisii galee akkasii koppiliin godhaa sheer godhaadha. Hamza bira nagaa, Ashituu bira illee nagaa. Paartii lammaffaan guyyaa boruuti itti aana. Akkasii osoo paartii lammaffaa kongotiin baane ifna qabeessin jedha. Paartii tokkoffaan akka beekarteemi. Paartii lammaffaa boruu yoo rabbii jeessaa tamaanii arga baaf akkasumas sinjara Hamza dafii bilakab Ashituu jaarsa kee akka saanaa dhiisitu sanitti akka mana keessa maxxanfa daleessitu sanitti gabbee itti dafii naga dhiifama gaafadhu jedhee amma. Kenna bakka xixiqqoo akka uummanni haasayuu kanaan tasumayyuu nan eegin. Ani laal obboleettiin ta'e ganda kiyyallee intala boonsu fuulduraaf iyyuu nama boonsuu barbaadu malee nama waan xixiqqoo akkana waan xixiqqoo ijoolleen haasoytu. Bakka tanatti tasumayyuu nan eegin. Bakka waan pilaanii guddaa wayii qabaayu. Even social media makanaafuu pilaanii guddaa waa hundaafuu pilaanii guddaa qaba malee bakka xixiqqoo uummanni jejjedhu tana achi hin jiru. Dhimmi bultii tiyyaallee dhimma xixiqqoo tana keessa hin jiru. Amma laal namni waa jedhee as jedhanii bar dhimmu wallolli wayiituu bar hin jiru. Annamni maaliif akka ajandaa barbaadu na dhiba nama ilmummaan namummaati guddaa har'a jetteen wayii ajandaa barbaada bakka wayiitti. Yookaan ammoo namni yeroo wayiitti bultii waa'ee bultii teetii dhimmi wayiitti si fide yeroo hunda ajandama san nama garii faarfamuu barbaadu jira beeta. Soo sila san ta'eefi bakka xixiqqootti hin argamu. Wallaahi baazii kana na'amani bakka xixiqqootti hin argamu. Na akkasii isinillee miira keessan galii na abshiir. Homaa miti. Sistuutii dhagayi. Ila waan takkaan sitti hima akka ati tasuma waan negatiifa hin hojjenne si beeknaa bara. Lafa irra dhalattee fi bara ati haroo Haaji Adam Saaddoo dhugdee guddattee mucayyoo si galtee garuu homaatu jira. Dhugaa biyyoo dubbanne wallaahi ani gandummaafillee miti si galtee gandummaafillee miti. Namni waan jedhumaa hin laallanne mucayyoon tunuu nama social media kanamaa jetta jechuun hin dandeettu mirga mataa waan ofii barbaadde qaba. hojjechuu dandeettu. Danda'a miidiyaa tanaa dhabuutu gartee mana isii deebise. Namni waan fedhe haasa'uu mirga mataa ofii qaba. Kana dhogguu daangessuu hin dandeettu namni yookaan ajandaa ittiin guddifachuuf ta'a waan garagaraatiif ittiin beekamuufillee ta'a homaa gochuu hin dandeettu kana narraa dhaabaa jechuun hin dandeettu fuulduraa aga jirtutti nama fuuldura jiru irraa dubbatanii hin beektaa miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة زينب ilmi namaa kuni dhugaa rabbii hedduu tokko waan bultii namaa deeguu keessatti ariifataniif hin beekne hedduu nama gaddisiisa jechuudha haalli nama maaliif akka ta'e hin beekne garuu nama diiguu rabbiin isa diigaa bultii ofillee ijaaratee nagahaan tasgabbii keessa taa'uu hin danda'u. Mucayyoo tana maaltu isaan gahee waan hin taane irra ta'anii bultii isii diiguudhaaf kabajaan kaleessa nikaa hidhatee fuudhee haadha manaa isaati kabajamtuudha. Maaliif warrummaan sooshaal miidiyaa kuni subhaanallah akkatti diiggaa namaa keessatti ariifatan beeyne rabbiin nama diigu isin taasisan obboleeyyantii hordoftoota kiyyaa sheer godhaa saabskiraab godhaa inshaallah hin barbaachisu wadda akkanaa jechuudha. Maaliifuu namni bultii namaa diiguu of hin argu malee inni diigamaadha. Inni diigamuudhaaf ta'a yoo bultii qabaatellee yookaan hin ijaaramullee ni diigama jechuudha. Kanaaf namni bultii namaa diiguuf ariifatuun hedduu nama gaddisiisa jechuudha.
الربين جتن هندك سنجال لجاوا جتش فاني متي ربين كوارغا دا هاجانكو كنما چندر كام فدا نراك بلدا